Naalika. Girrisa. Inda geettanii. Inda geettaniimi. Girrisa nuun hin jeen jettaniimi. Girrisa nuun hin jeen jettaniimi. Wanti girrisa taataniif maqaan suni maqaa jaba beekaan gulummaa galatu. Maqaa jaba maqaa inni baase jechuudha. Gadi hubatee nama hayyuudha namni sun. Xiinxalee hubatee maqaa san isin moggaase jechuudha. Maaliif girrisa jechuun tarii inni beekee moggaasuu danda'a. Tarii afaanuma dhufteellee dubbisuu hin danda'a. Waan san jechuu danda'a jechuudha inni. Garuu girrisa jechuun waan guuttatu simbira gartanii simbira takka baay'ee takka simbira baay'ee takka yoo itti dhufte gir meetti boodallee ni dachaati garaa isiitiiti jechuudha nyaataafi nyaanni amma midhaan tokko yoo lafa san jiraate simbirti baay'attee duuddee yoo namni itti dhufe gir jetti ilaal gir jetti kanaafi girrisaan kanaafi waan hubatu dandeettii waa hubachuun qabu. Ufdura maaltu dhufa maaltu ay deemaa jira waan jiru tasumallee girrisaan hin hubatu jechuudha. Maaltu balaa akka ay deemtu gaafuma irra ga'e booya jechuudha girrisaan. Gaafuma irra geettee booya. Hayi ijoolleen amma abbichuu jetteetiin amma jala fiidutuni abbichuu jettee faarsitu kuni jaalataniin seeyi waan isin dhaaba dhabdaniif dhaaban qabdan. Kanaaf isin jedhe qabsoon beeytan nama tokko jala deemtan kana isin hin jenne nama jala deemtan dandeettii nama jala deemuu malee dandeettii isin ufitti hirkattanii mataa kan keessanii deemtan tokkollee qabdan girrisa jechuudha. Kanaafiin girrisa isin hin jedhe. Kanaafi girrisa isin hin jedhe. Dubbii haqaati. Eenyu nu nyaachise? Nama silaa hidhaa jiru dubbatan dubbisanit deebi'a. Silaan dubbatan. Har'aa miti. Abboo ani lafeetiyya cinaan tokko irraa cabi'an. Wayyaaneen irraa cabsite. Eenyunni tokkoon keessa namni haganaa qabsaa'e asirra hin jiru feesbuuka kanarraa warri wacu. Tokkoon keessan wanti asirraa beeytanis wanti waa beeytanis hin jiru. Ati na jeequudhaaf yaa keetii kan bilbiltu. Dantaatan teeti sirraa kaasu hin jiru. Kanaafi mata si nyaatame rabbi obsaan si yaa kennu si hin jira bar si ebbisee jira. Rabbi obsa si yaa kennu yoo aarte rabbiin obsa si yaa kennu yookaan deemii rafi. Eenyunni kun kasitti haasa'u xiinxala si madeessa jalaa deemi yookiin ammoo obsa siif haa kennu yookaan ijoollee feesbuuk irraa akkanuma waccisu seen dubbii isaattuu dhuka siif iyyaa ture eegaatii fudhachuu didde. Eega ati eebba lakki karaa kan hin deemin jedhanii eegasi dadhabne bara dabre jechuudha. Amma muka sitti naquun girrisaan beekamaa jechuudha. Sirri dhugaadha haqa rabbi nurraa jaalata. Rabbi nurraa fedha. Kasitti quba qabaa. Nama hidhaa sanitti adeemu ammallee dubbisan harkaa baasu eddanii amma hin dubbatu. Garuu har'a dhiisiiti. Waa'ee Jawaar. Har'a dhiisiiti waa'ee Jawaar har'a dhiisiiti. Gaafa yoo rabbiin achiin nagee umrii achiin nagee waggaa 80 har'aallee Jawaar irratti dubbachuu kiyya abadan hinaf. Yoo zakraa irra ga'ellee yoo jiigellee waan fedhe yoo zakraa ga'e du'a yoo zakraa ga'e ani waa'ee Jawaar osoon dubbanne abadan rabbuun an ajjeesin. Maaliidhaaf faaruu isaatii miti. Maaliidhaaf hujii isaati. Hujii abbaati. Na jeequu barbaaddan amma isin. Allah. Bayee jiraani wannaarra niitoorkiirra. Ayi. Kanaaf dogongoroota inni dalagetu dogongora salphaadhaa miti. Dogongorri inni dalage dogongora salphaa miti. Dogongorri Jawaar dalagee dogongoroota salphaa kanaa miti. Kana yoomillee duubatti irraan deemu. Ni bilisoomna jettanii hayyee bilisooma isin laallaa isin garra gaafa bilisoomtan
duuli narratti waan feete yoo barbaadde karaa yoo argatte nallee ajjeesi waan barbaadde na godhi waan barbaadde na godhi garuu amma abbichuun na injifatee jira torbii tokko qofaan isa faarse jechuudha torbii tokko qofa kaanisetti kurshanii tokko moo akkas kaaneen isa abaaruu eegale jechuudha ishaa abaaraa ture jechuudha kurshanii tokko akkas abaaraa hin ture yoo laaleetiin hin jehu duubatti illee duraa isaan gotti baasuuf duraanumallee kan qabsaa'eefan aamin je'i fudhadhe tanas wantummaan an duraan qabsaa'ee haga ammahu isa an gotti baasuuf keeri inshaallah jedhi tamadaabii bira jirtullee aamin je'i fudhadhe aamin je'i fudhadhu waan gooftaan keessan dubbate aamin je'a fudhadha tolee je'a namicha goota namicha bada namicha jaba namicha tarsiimoon isaa hama jawaar jala fiigaa turree mitiiree goota jechaa turree tarsiimoodhaan caaleka ati ammoo suuraa poosti godhii kireet godhii waan adda addaa gabbuusi abaaboo adda addaa jawweekee jedhi ay maadaamiin silaa numa kasaarte maadaamiin biyya arabaatun numa kasaarte rabbiin numa isii kasaarse jawweekii marreekii kaaniikii namni jawaarii mana hidhaa seensise girrisa keessaahuu shamarran jechuudha gaafa inni biyya galu wixxifattee ala kanaa laali harka dhawaatii tulte leenca addunyaa jechuudha hay tigraawuyyuu barabboo leenca kenna hin jenneeni indaalam eennuuti goota keette jettaan dhiyoo kana isa bareeyyu goota kenna jettee isaayyuu hin faarsine maqaan isaa eenyu waa'ee fayyaa addunyaa Tigraay keessaa miliyoona 50 san keessaa bahee beeki miliyoona 50 keessaa indaalam eennuuti namichi suni miliyoona 5 jechuudha miliyoona 50 miti miliyoona 5 Tigree miliyoona 5 keessaa rabbiin achuma keessaa burqisiise hoogganaa fayyaa addunyaa jechuudha to'ata waliigala fayyaa addunyaadhaa jechuudha kawaayee koronaa qabi kawaayee kaani qabi Tigree miliyoona 5 keessaa dhalate isaan agasiin faarsine nama addunyaa bulchaa jiru kana waa'ee fayyaa irratti agan faayyine isinoo jawaariinoo waa meeqa godhaa hartan gadi burtanii goota kee hay jarana goota takkaan agarre hay osoo yeroo ani itti gootaa yeroo wayyaanee wajjin itti gootaa san na agartanii du'arraayyuu na nan biftanii na ajjeefta maaliidhaa fi waan na faarsitanii fallayyan na dabarsitan jechuudha duwwaa na faarsitanii duwwaa waan na faarsitaniif yeroo san isin argean hallayyan na dabarsitan jechuudha kanaaf Tigraay goota isaanii kan addunyaa waa'ee fayyaa to'atu Tigraay hin faarsine namasa hin faarsine an dhiyoo kana namarraa baradhe nama Tigraay barnaan jedhe dubarteetu naan jedhe eltiraadha isin nama Tigraay barnaan jette namni sun dhalataa Tigraay barnaan jette sila dhugaamu abboo sobaa lakki dubbiin kun ni gaafadhe ammas nama biraa dhugaadhaate agammaa kanan beektu naan jedhan yoo laalu namichi kana naan jedhan akkasitti Tigraay miliyoona 5 keessaa dhalatee namni sun Tigraay hin faarsine isin maaltu jawaar keenya jedhee sa'aatii 24 isin iyyisiise maaluma yaa girrisa miliyoona 5 san keessaa bahee hoogganaan fayyaa addunyaa kun Tigraay hin faarsine isin maaltu akkana isin guggubee jawaar keenya jettanii hallayyatti ooftanii har'a qiliinxotti seensiftan kiyyaan gowwa jawaar gowwa goota gowwaa rabbi namaan kenne saballee xaragee ufiillee xaragamee ufiillee dhabata'ee saballee xara namni luyni hoo waan biraa yoo dhabe duuba deebi'ee waa barsiisa jechuudha waa barsiisa goonni hoo dura deemee saballee dhabama godhee ufiillee dhabama ta'a har'a sababa jawaar meeqa dhufe ani waan feete jedhe sababoonni jawaar itti du'eef Haacaaluu Hundeessaa itti du'eef sababa jawaarii jedha 100% caqas sababni Haacaaluu Hundeessaa du'eef
sababoota Jawaar. Kana amanii fudhu kutaan hundu. Maaliif? Osoo inni Abiyyi Ahmad an abiyootiin jehuun Oromoodhaan Oromoo ta'ee garuu Tigree wajjin hojjetaa ture. Eenyu Abiyyi Ahmad Tigree wajjin hojjetaa ture. Nama amata waggaa 27 Tigree wajjin dalagi wayyaanee wajjin dalagaa ture. Akkamitti Jawaar keessan har'aa miti yoo du'ellee ani jaanjoon jaan jaanjoo ijan qabne siyaasaa ijan qabne hin deeggaru. Siyaasaa ijan qabne siyaasaan Jawaar siyaasaa nama ijan qabne. Siyaasan Jawar Muhammad siyaasa nama ija hin qabne kana amanii fudhu. Aamin jedhi fudhu. Kun haqa lafa jiru. Siyaasan Jawar Muhammad ijan qabdu. Girrisaan ijan qabu. Nama amata 27 wayyaanee wajjin nama fixaa ture Abiyyi yeroo san jechu. Har'an jedhuun kaarraa kun gootummaa isaati. Siyaasaa isaatiin biyya galfatee muka sitti oofaa jira. Kun har'aa kun gootummaa isaati. Nama waggaa 27 ummata Oromoo fixaa ture. Akkamitti ati amantee kana ka ijoolleen abbichuu deeggartanis kana dura wayyaanee wajjin hin dalayne basaastuun taane Abiyyi hin jedhinaa kuni kwaa isinirraallee hin deemu. Nu hunduu ni beekna. Garuu ta'ammaa tanaaf gootummaa isaati. Gootummaa isaati ka ammaa kun jechuudha. Siyaasaa isa fayyadameeti. Nama amata 27 mootummaa wajjin garaafuu ta'inna. Saba kana wallaalee ta'inna Tigree wajjin dalagaa ture jechuudha. Eenyu Abiyyi Ahmad. Abiyoot kaasaa miti. Abiyyi Ahmad goota nama cimaa Oromoodhaa jechuudha. Yeroo san isaa wajjin dalagaa ture. Akkamitti amantee qabsoo fuutee diina afaan keettee harka tumta. Girrisa maa harka tumta. Eenyuun Jawaar Muhammad. Maaliif harka tumtee isallee hallayyaa dabarsita. Qabsoo waggaa 4tti godhatamte. Ayyee Jawaar goota akkuma isin jettanitti ayyee goota haa jennu fakkeenyaaf. Qabsoo waggaa 4 qofa dalagamte hojjetamte akka gaarii hojjetamtee fi qabsoo waggaa 27 mootummaa wayyaanee Tigroota itti dhama'e akkami wal qixxeessitaa qabsoo waggaa 4 tiifachuu dadhabdee harka OPDO keetta. Harka OPDO maal eessa jirtanii duute? Siyaasaa ijaan qabne jechuun siyaasaa bal'aa, siyaasaa dhamaatu, siyaasaa Oromooti. Siyaasaa bal'aa jechuun siyaasaa ija nama ija hin qabne, namni ija hin qabne siyaasaa haga isaanii kana bal'aadhaa miti jechuudha. Nama jennu osoo akkana argu jechuudha. Osoo dhagahu jechuudha. Amata 27 bulchitaree waa Tigreen jechuudha. Akkamitti namni qabsoo fuudhee halagatti kenna. Eenyu namani akkamitti araarama. Ayyee Abiyyi fakkeenyaaf har'a tana nama ajjeese jedha. Nama ajjeese Abiyyi har'a fakkeenyaaf. Nama ajjeese akkuma isin jettanii nama ajjeese miti Abiyyi. Har'aan tana osoo Abiyyi dhiifama gaafate nama akkana cafame kana osoo inni dhiifama gaafate hayyee ji'aani bar girrisaan gootummaa isaatiin ittiin fufu. Abiyyi hoo muka uddus cuqqaallee ji'aan kiyyaan dhiirummaa qabaa goota nama cimaadha nama siyaasaanillee bilchaate. Kana hubadhu. Kiyyaan nama siyaasaan bilchaate nama cimaa Oromoon qabdu keessaa Abiyyi Ahmad. Maaliif siyaasaa isaatiin hinjifatee Minisootaa dhaqee fuulatti itti jigee dhungatee Jawaar wayita asiin itti jigu garanaan itti jigu funyaan butaa akkasi qilee isa naqe jechuudha. Dhiira kun jechuudha. Dhiirummaadha. Akkasi hallayyaa seene isa wajjin jechuudha. Abadan
umriin kiyya waggaa 60 yoo rabbiin achiin naga'e isiniin jee jira osoo Jawaar Muhammad Oromoo hallayyaa naqe osoo hin jenne abadan hin du'u. Jalqaba shahaadaan qabadha. Lammaffaa yeroo du'u Jawaar Muhammad namni Oromoo hallayyaa naqe du'aa caaluutiif namni sababa keessa jiraachuus baatu sababa guddaa kan ta'e Jawaar Muhammad dhibbatti jala sarare. Ulkaadhu viidiyoo kana gaafsan naan ajjeefta. Dogongorri siyaasaa bal'aa ija hin qabne. Jawaararra nama jiruu miti amma Jawaar nama mana hidhaa jiruu miti. Nama mana hidhaa jiruu miti Jawaar Muhammad. Nama mana hidhaa jiruu bar Jawaar Muhammad. Osoo inni jiru dhiisi yoo inni du'e dogongora Jawaar Muhammad hojjete akkatti sitti hima jechuudha. Jawaar siyaasaa beekaa siyaasarraa fagoo Jawaar Muhammad. Jawaar Muhammad nama kutaa 5 barate hin gayuu aman. Xiinxalli Jawaar xiinxala ijoolleen kutaa 5 baratte nama xiinxaluudha. Jawaar Muhammad wayyaane kuffisee jira. Carratti fayyadame. Carraa eenyuutitti fayyadame. Carraa nuti amata dheeraa inni Awurooppaa irraa Ameerikaa irraa yeroo tana duraa barreessaa ture wayyaan irratti ije. Nuti ammoo biyya irraa qabsaa turre nuhi bokoineetiin hin jenne Jawaar Muhammad carraa argatee carraa sanitti fayyadamee bokoka Oromoo kana fayyadamee argate malee dandeettii xiinxalummaa dandeettii mootummaa kuffisuu hin qabu kiyyaan faara. Kiyyaa wallaala. Ani gootaa miti. Ani goota fakkeenya. Ani gootaa miti fakkeenyaaf. Luuyna haa jennu. Yoo lolli wayii dura kanaanatti qabate. Lolli wayii dura kanaanatti qabate natti deemaa jiraadha. Uf duuba deebi'a. Dheessee uf duuba deebi'ee gala gara manaa jechuudha. Maaliif gala? Barsiisuuf gala jechuudha. Gara manaa jechuudha. Barsiisuuf. Onnee dhabee miti. Barsiisuudhaaf nama meeqa dhalataa lafa duubaa dhufu nama meeqa barsiisa. Nama hedduu barsiisa. Nama wayittu naan jee dubbii kana dubbii kiyyaa miti beeki. Anachirraa fudhu malee nama naan jee. Elemoo qilxu dubbii ayyuutii quba qabaadha. Elemoo qilxu lolee duubatti deebi'ee jiran. Lolaa oolee gale jiran. Nama goota akka isaa wayii dhabe jiran. Jaarsa wayittu manguddoon natti himee beeka. Nama Harargeeti. Lolaa oolee wayita galu. Goota uf biraa yoo dhabu maal jee jira. Nama goota qabaachuu irra luuyna qabaachuu luugna qabaachuu irra wayyaa jee jiran dubbii haqaati dubbiin tun. Nama luuyna nama sodaattuu qabaachuu irra wayyaa. Dubbiiree fi duuba siin jedhe sanitti si deebi. Namni luuyni waa barsiisa duuba deebi'e. Goonni jazbaan akka Jawaar kunoo dura deeme sabas nyaachisa ufiis ni bada. Sabas ni nyaachisa ufiis ni bada. Jawaar Muhammad saballee ni nyaachise ufiis ni bade. Kanna keessaa dubbatu maal? Bilbila garaa kiyya bilbila isaafis bilbilee oovarii dhufe jechuudha. Nagubee ibidda naqqabate jechuudha. Nama meeqatu isaaf jecha mana hidhaatti torchiite. Nama meeqatu sababoota isaa hidhamuu isaatiin maaliif wal qabate nama meeqatu tumamee dirmimmaa'ee nama meeqa jechuudha. Dogongoroota inni dagare. Dogongoroota Oromoo hundaatii miti hin jewan. Isa dogongorsi. Eenyu dogongorsi? Jawaar Muhammad. Sitti himaa. Jawaar siyaasaa beekaa 0. Waan ati gaara gootee Jawaar Muhammad jetteetiin ati gaara gootu kana 0 siin jeetiin xiinxalaan gad deebisee jira akkasii qorabaadha. Muka sitti naqee jechuudha. Fudhattee jaalattee jibbitee siyaasaa nama beekuu miti nama 0 jechuun Jawaar Muhammad jechuudha.
xiinxala kutaa shanii nama xiinxala kutaa shanii ijoollee kutaa shanii nama hin geenne jechuun nawaa Jawaar Mohammad jechuudha. Amiin jedhii fudhadhu daawwaa si godhaa jira dubbii haqaati sitti hadhooytus gad dabarsi. Osoo inni harka facaasaa galuu baate osoo Finfinnee keessa taa'eetiniin akka osoo waa harkaan qabne nama dhabanaasaan yeroo takkaan akkatti kabalaniitiniin mana hidhaa seensisan akka nama gootaa tokkotti hay jarana namni hidhame maan nuu godhe nama jiraate waa nuu godhaa bara namni hidhame maan nuu godhu mee Jawaar urga mana hidhaa seene waa nuu godhe ayye eega gooteettanii qabsoo Oromootiif bu'aa qabeettanii nuu godhe mee mana hidhaa jiraa miti. Girrisaa waa faarsuuf hin jarjarin. Girrisaa waa faarsuuf hin jarjarin nama hallayyenna hidha. Girrisaanoo maadaamii warra ala jiru kana jechuudha biyya wannaa jiru kana jechuudha biyya Arabaa jiru kana jechuudha. Isini jechuudha. Isinii fi girrisaa Awurooppaa fi Ameerikaa kana jiru kana jechuudha diiyaaspooraa jechuudha warri biyya Arabaa diiyaasporaan jedhamanii laabee booraa jedhamu. Kanaafi Jawaar Mohammad nama siyaasaa irraa fagoo wanti siin jedhuufi kanaafi nama bal'aa ijoollee harka cabcabii ijoollee laalee nama hallayyabbatu. Du'aa fi qophii jirra. Nu maali hidhi qophii dhabamsiifamuufis qophii mana hidhaatii illee akka jedha. Fakkeenyaaf hin dhabamsiifamee yoo du'e nama meeqa maa yaanne tana maaliif hin yaanne? Nama meeqatu na duubaan meeqa du'a yoo ani du'ee fi yoo ani miidhame je'ee yaaduun qabu. Qabsoo Oromoo tana karaa namni du'uu hin qabneen tooftaa kamiin injifachuu dandeenya Abiyyiin je'eetiniin maa yaadin yeroo sanitti maaliif hin yaadin? Maaliif hin yaadin gattaa'e? Finfinnee keessa taa'ee daratii kiyya dhaadheetiniin goota maarree akkasii maali nama arrabsuudhaan diqaalaa jedhee kan hin kaan nama arrabsuun kun hallayyetti akka ijoollee naqu sabas akka balleessu maaliif gattaa'ee hin yaadin? Inni tokkocha yaaduu garaan olaa deebi'u garuu nama meeqatu isarraan du'a kanamaa hin yaadin? Saragallaa xiinxalaadha jettee Jawaar Mohammad saragallaa lafaan nutti uftumti feesbuuka kanarra jechuudha saragallaa jechuudha. Eenyu Jawaar Mohammad saragallaa siyaasaa hin beekne jechuudha. Koompitara of dura keettee barreessiteen gatiin qabu. Koompitara of dura keettee Ingiliffa beekteen badii tokko hin qabu. Sadarkas hin qabu garuu xiinxalli yoo koompitari sirra hojjete yoo ati hin hojjetin jechuudha. Yoo ittiin hin hojjetin koompitari barreeffamni sirra hojjeta jechuudha si mataa kan kee. Afaan kan keellee hallayyaa si dabarsa jechuudha. Akka eenyu akka Jawaar Mohammad jechuudha. Gootummaa afaanii gootummaa bu'aan qabne gootummaa karkaassaa gootummaa nama gadheedha Jawaar Mohammad jechuudha. Ani gandummaa maali waan akkasiisaniif kanaan si deeggaraa jedhe qomaaxaa kanaafin si deeggaraa diyaarsii maali aarsummaa kan kee barbaadde hallayyatti hin dabarfadhu hin beeku achi dhalachuu beeka malee Oromoo ta'uun hin beeka. Oromoo ta'u nafxannaan jettaa sa'aatii 24 nafxanya min taamatalle nafxanyaane min taamatalle nu maraachitan harka cabcab gootanii lafatti nu maraachitan maaliin nu maraachitan dhiiga gajjige harka cabcab gootanii harkuma tanaan hallayyan nama nayxanii qeerroolee lafarraa dhabamsiiftan jechuudha. Eenyu girrisaan hujii eenyuuti hujii girrisaati kana nu gootan jechuudha. Amma ala kanatti daawun Abiy must go malee amma kana jetti bar
Facebook kanarraa bootte yoo dhiira taate gumaa caaluu ni baasta deem galii baasi jabaa yoo taate deem galii baase hoo asirraa wacini Facebook irra deemi gumaa ja'a caaluudhaa baasi asirraa acaaluu ajjeesanii goota ajjeesanii farshoo hullaa goota nu jala ajjeesanii marre nu ajjeesanii akkana nu jala ajjeesanii goota keenya marre keenya lafaan uftuu uf saqali yoo barbaachisaa ta'e deemi galiiti akka caaluutitti du'i ayyee deemi akka caaluutitti du'i goota bakka eega akka jee goota taate asirraa nutti hin boo'in dhalaadha ka asirraa ba'u ijoolleen maadaabii haa boottu ijoolleen biyya arabaa haa boottu ijoolleen miskiinni ijoolleen waa dalagattu haa boottu dhiira bo'aa Facebook irra deemi galii akka nu lolletti wayita wayyaane dhalaal akka nu lolletti galii loli qooda kiyya bayeetiin hin jira gaafa rabbi jedhe ammoo gaafa guyyaan dhufte waan dalagaa ture san osii baasuuf jira kana quban qabaatii warri arraba dheerat gaafa waan wayyaanee keessa dalagaa ture osoo jawaariin hin beeyne waan dalagaa ture gaafa osii baase itti saalfattaa kana aman gaaf tokko ni saalfatta siin jedha afaan amma dubbattuun afaan ittiin amma nama arrabsitu kana dogongora kee yoo sitti himan hallayya baduu kan kee yoo sitti himan akkanatti nama arrabsitu kana gaaf tokko si gabbaafne jechuudha dokumantarii kenna jechuudha ati hoo Facebook irraa salamii diqaalaa maarree akkasii abaari mee xiinxalaa waa fuutu erda xiinxalaa irraa waa fuuta xiinxalaa waa goota mee akka feete jee maaliga akka barbaadde jee xiinxalaa waa goota xiinxalaadhaan ni jeestaa maali xiinxalaa sagarraa maalii taanaa waggaa meeqa akkanumatti si arrabsaan jiru maal fidde kijibtoota kanaaf siyaasaan jawaar hacaaluu hundeessaa hallayyatti hin badde siyaasaan jawaar qeerroo lafarraa dhabamsiiste siyaasaan jawaar